Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa walgahii miseensota adda bilisummaa Oromoo biyya alaa irratti hirmaachuuf haalli isinii aanja'uu dhabuurraa dhaamsa kaa'achuuf dhiyaachuu keessaniif galatoomaa. Amma dhaamsa keessanitti fufuu dandeessu. Hayyee jaalannee fayyaa ta'e addisii silaa walgahii kana kallattiin irraa hirmaachuu fedhii guddaa qaba ture. Ammoo hin dandeenye, sababa hin dandeenyeef immoo dhaamsa kaa'achuu barbaade. Maaliif akka hin dandeenye egaa uummati keenyi Oromoon biyya hambaa jiru nima hubateen yaada waan amma keessa jirru akka duriitti egaa yeroo dheeraa fudhattee waliin haasa'uu akka hin dandeenye nima na hubatu yaada. Dhaamsa gabaabduu man qabaa gara fuulduraatti garuu miseensonni qonyaa adda addaa irra jiran biyya hambaa yoo wal gahan kallattii waliin mari'achuu fedhii guddaa qabaa. Haalli yoo mijate haala sigaanumatu mijeessaa haala mijaa'uu keessatti waliin haasa'uu fi qophiilee fedhiilee qabaa. Fuulduratti ni mijeeffanna jeteen abdadhaa. Ammaaf garuu dhaamsi hin qabu. Haalagaa guraan alajjaa guyyaa dilbataa akka nu biraa gaa 2022tti beellama qabannee turre. Beellama akkasii yeroo hedduu karaa jaal jireenyaa qabachaa ture garuu mijachuu hin dandeenye. Waan lubbuuti, waan qabsooti, waan dhiigaaf lafeeti. Ammallee har'as beellamicha kallattiin irratti argamuu hin dandeenye. Kallattiin irratti argamuu osoo fedha qabu, kallattiin irratti argamuu dhabuun immoo irraa hafuurraa dhaamsa kaa'achuu barbaade. Kanaaf har'aa 2022 guyyaa dilbataa dhaamsuma kaa'adhee kasiichitti mari'annee kallattiin irratti wal argannu ammoo ni mijeeffanna. Wanti biyya hambaa deddeemu kuni yeroo hedduu irra deddeebi'ee dhaamaa ture. Booddee egaa gara hojiitti seenne waan ta'eef gara biyya hambaa kanaatti namootuma kaa'anne irraa kahafe ofii kallattiin argachuu dhaabee yeroo dheeraaf tureera. Ammoo hawwii qabaa, fedhii qabaa. Haala waliin dhaammachuu barbaadu miseensa biyya hambaa jiru, Oromoo biyya hambaa jiru, waraanni bilisummaa Oromoo arguun barbaadu. Namoota gidduu ta'anii dhorkantu jira jedhanii olola gurguddaa deemaa sun ololuma. Ololli homaa wayitti hin ba'u. Waraanni bilisummaa Oromoo biyya kamuu jiru waan harcaasee deemes hin qabu. Kan qabsaa'uu jirruu fi saba Oromoo fi ammoo wanti kanaan dura himanne hoogganni karaa nagaa qabsoo gaggeessina ta'e biyyatti gale bakka nu hin bu'u, hooggansi isaa diida jirus bakka nu hin bu'u jennee himni dadhabne. Namni mataan isaa kana qabachuu dadhabee yeroo hundaa gowwoma qabeenya ofii, beekumsa ofii, dandeettii ofii qisaasaatuma jira. Yoo harka sirra deebi'ee himuun hafeessisa ta'e hooggana alaa kaa odaa tarbii dubbii himaa ABO obbo Idil Addunyaa godhannee kaa'annee fi addee Najaat akkasumas dubbii himtuutti public relation kataate kaa'anne irraa kaafee oofishaalii nama tokko iyyuu diidaa akka hin qabne. Amma yeroo dhaga'u yeroo hedduu waraana bakka nu buuse, dirree kibbaarraa bakka nu buusanii, jaalmarrotu achi akkas nu godhe jedhanii yeroo adda addaa konsartii adda addaa qopheessanii maallaqa walitti qabanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahatanii garuu sharteen tokko gara waraanaa osoo hin dhufiin akkuma kana duraa hangi adeemuu jira. Kana gaa'umaa gochuu hin dandeenye. Ani nama tokko ka bakka buufadhe hin qabu. Dhaabbileen garagaraa kan waraana bilisummaa Oromoo jiranii isaan qabanii ammarra deebi'ee immoo nan barbaachisu. Oromoon isaan jalatti gurmaa'ee bakka adda addaatti buusuu jira. Yoo karaa nagaa adeemuu barbaaddan ta'e maqaa waraana bilisummaa Oromoo adeemaa qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf qabdu waan dandeessan waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu kan ta'e kallattii karaa nagaatiin hoogganni dhaabaa jirra jiru tokko barbaachisa ta'e ifaan ifatti haala dubbachuun qaba yoon ta'e gaashuu ka jedhan hin qabnu, odaa ka jedhan hin qabnu, yeddii ka jedhan hin qabnu, dhugaasaa ka jedhan hin qabnu waan akkasii ka bakka buufanneeru tokkoyyuu hin jiru.
jiru kana kan goonee fi kaleessumas himanneerra qaamni kun bobaadiinaa jalatti galee bobaadiinaa jalatti gariin mana hidhaa jira gariinu harka diinatti kennate miseensi isaa hoogganni isaa ala jiru eenyu waliin akka jiru adda baasneetiin beeknu kanaaf nuti qabsoo oolchuuf jecha hooggansa mataa keenya dirree irraa tolfanne biyya hambaatti immoo namoota bakka buufanne beeksisneetu karaa ofishaal ta'ee namoota nama maqaa ta'e lamaan ka Odaa fi Najaat jechuun asuniin alaa immoo isaan ka quba qabanii warra maallaqa isaa ta'uu karaa kamiinuu obbo deeggaruu fi gurmaa'antu jira. Gurmuu sana jalatti immoo wanti bu'aa jiru Oromoo qaqqabaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo qaqqabaa jira jechuu kooti. Kan kanaan alaa diida kanatti afaan faajjiinii karaa harka diinaa naqatee xaaba kana fakkaatee nurratti deemuu jiru eessattuu hin bahu nu dhaabuus hin danda'u. Kan yeroo kamuu caalaa qabsoo kana gara goolaba xumura guduunfaatti deemsisuutti jirra. Kanatu immoo nama hedduu aastee waraana keessatti ijaarsa tolfachuu fi biyya alaa keessatti ijaarsa tolfachuu fi Oromoo keessatti ijaarsa tolfachuu fi tattaafataa yeeyyii gogaa hoolaa uffate baay'ee akkanaa jira. Kun bakka nun bu'u bakka nun bu'u bakka nun bu'uudha. Dirqiin bakka si bu'a yoo ta'e achitti immoo isin dhaqxanii immoo dhaqxanii achumaa walirraa fudhachuu malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahachuun feesisu. Gariini jaal jireenyaatu waraana bilisummaa Oromoo akka namoota warra biyya alaa jiraniin argine godhaa jettan sun olola. Jireenyaan waraanni bilisummaa Oromoo akka qodaatti iddoo barbaadetti ergatee nama iddoo jirurraa wareegama isaa barbaachisu kafaluu jirurraa kaase waraanni bilisummaa Oromoo abaluu haa quunnamu abaluu hin quunnamiini jechuu hin danda'uu fi hin godhu hin goonesi. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyuun olitti waan hojjetu beekaa hojjetee mootiin argisiiseera. Kanaafiyyuu bifa kanaan fi bal'inaan ni mariihanna. Oromoo biyya kamuu jiru harcaasnee deemaa jiru. Mirgas qabdu dirqamas qabdu. Kaasiin wallaalta waan sinitti himanii yeroorraa yerootti deddeebi'anii akkasiin itti himan feetani malee hin qabattan takkaa malee kun hundumti isaa himamee darbeera. Kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa giddu galeessa bakka kamitti waraanni bilisummaa Oromoo jiru hooggansa tokko jalatti sosobuun jira. Namoonni achi keessatti ijaarsa ijaarrachuu barbaadan ofumaa rakkattu. Waraanitti gamnaa jechuudha yeroo kamiyyuu caalaa. Maallaqa kamiyyuu fuute investitti yoo goote fudhatee ittiin lolateetu wal ta'ee gara fuulduraa deema malee ijaarsa ati barbaaddu keessatti sii hin kufu rakkatiini. Kanaafi miseensi deeggaraan malarfatee hundumti warri waraana bilisummaa. Hello Jaalli Kannoo. Hello. Tokkicha jirreerraati qabna. Caasaa biyya alaa jiru yoo hojii barbaade ka hojiirra jiru hin jira jechuudha. Guyyaa guyyaan hojjetamu inuma beeka. Kadiida jirtan immoo miseensummaa guunne itti seenne hojjenna yoo jettan achii namni isin hojjechiisu jiru dirreerraati qabna. Dirqii adda addaatu jira dirreerra. Kan isin quunnamee gara barbaadanitti akka dandeessanitti akka qabdanitti akka hubattanitti waraana kana xinqisuu ka barbaadan yoo jiraattani dirree jira dirreerraa isin quunnamsiisuu dandeenya. Kan kanarraa hafe biyya hambaa taa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo namni jireenya ofiituu gaggeessuu hin dandeenye qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuu hin danda'u. Qabsoon bilisummaa Oromoo hirkattummaa akkasii jalaa baate jennaan immoo har'aa akkam akka taate dhiyeessa akka dhiyeesse isimat arga isinuma beeka. Kanaaf ololli akkasii Oromoo ittiin sasaltan Oromoo ittiin kuffistanii isinumaa nyaata eessatti isin hin baasu nuti inuma fixannaa inuma guduunfanna. Qabsoo hirkattummaa jalaa baate dhaloonni gatiitti ofitti ofiisaa baattate adeemuu danda'u sadarkaa sanarratti ka'e sadarkaa sanarratti ga'e kamiifuu jilbeeffachuu hin dandeenye waan akkasii lolaa waan kosii akkasii fuudhee darbu keessatti hirmaatan hin ta'iina warra lolicha kosicha fuudhee darbu sana ta'a. Kanaafi yeroo dheeraa fudhattee waliin mari'annee Oromoon biyya hambaa jiru akka Oromoo isa biyya keessa jiru dhiigaaf lafee yoo kafaluu dadhabe warra dhiigaaf lafee kafalutti dakka siniinsee waan qabu waan beeku waa itti gumaachee bira dhaabbachuu ni danda'a. Kana akkamittiin goona ka jedhu kanaan duras dubbadde ammas mari'achuu ni dandeenya. Jaalgammeellee dabalannee jaallan miseensota ajajoota aabaa oboo ta'anii dirree bakka adda addaa jirani irratti hirmaachisnee waliin mari'achuu ni dandeenya. Hoogganni isaas dirree jira waan ta'eef. Ana akkasitti hubannuu qabaattanii
gara fuulduraatti yeroo gabaabaa keessatti haala mijeeffannee kallattiin akka marii goonu hin barbaada. Ammatti garuu waan gochuu qabda yoo jiraate Koreen biyya ambaatti waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf bu'uureffamantu jiru sana jalatti hiriirtanii akkasumas karaa Odaa fi Najaasis waan barbaadan quunnamtanii gaafattanii waan waraana bilisummaa Oromoo bira ittiin dhaabbachuu dandeessan tolfattanii haala irra darbee immoo gaafa mari'annee walii gallee dirreerraa namoota birkii adda addaa irratti hojii fi jiru waliin quunnamtii tolfattanii waraana keessan investor irratti gochuu keessaa hirmaachuu mirgaaf dirqama keessanii bahachuu ni dandeessu. Kan kanarraa hafe eenyuyyuu maqaa waraana bilisummaa Oromoon hanni inni gaggeessu sun daandiin isaa cufameera. Yoo hatamtan immoo isin gowwaatiin hatame nu waa nu galchuu hin jiru. Sanarrattis maxxanee qabsoon galma hin ga'u sanarraa hanqateef galma isaa hin hanqatu. Adda jaallanni dhaamsi ani qabu isun kanaa kanuma qofaa dabarfachuu fedha. Yoo haalli mijate garuu gara fuulduraatti marii kallattii hawaasa Oromoo biyya hambaa jiru waliin gochuu fi fedhiinis